Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqa tokko Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqa tokko Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqa tokkotti ni amanna. Ameen. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii Waaqayyoo, nagaaf araarri jaalalli Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii, akkasuma hordoftoonni chaanaalii Laliituuf akkam jirtu nagaa keessanii, nagaa kootii galata Waaqayyoo. Obboloonni Ortodoksii Tewaayidoo hundumti keessan baga sooma haadha keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaam sooma filsataatiin isin gahee ameen baga walumaan geenye Waaqayyo gooftaan waadaadha sagalee nutti haraaramu. Asuma jalatti bifa dubbisaatiin waa'ee sooma filsataa wajjiniin ilaallee darbina. Waaqayyo gooftaan nu haa gargaaru. Ameen. Filsataa jechuun maal jechuudha? Jechi filsataa jedhu kan argame filsaa kan jedhu jecha Giizii irraa yoo ta'u, hiikni ifa isaas adda ba'uu yookaan fo'amuu, gara oliitti ba'uu, ol ba'uu kan jedhu of keessatti qabata. Bu'aa kanaanis soomni filsataa foon haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam awwaala irraa adda bahuu fi ol ba'uu agarsiisa. Soomiin filsataa kun soomawwan akka mana kiristaanaa Ortodoksii Tewaayidoo Itoophiyaatti beekamoo ta'an 7 keessaa isa tokko yoo ta'u, kan soomamus baatii yookaan ji'a Hagayyaa keessadha. Soomii filsataa maaliif soomna? Soomiin filsataa Hagayya 1 kaasee hanga Hagayya 15tti kan soomamu yoo ta'u, akka barsiisa mana amantaa mana kiristaanaa keenya Ortodoksii Tewaayidoo Itoophiyaatti haati keenya qulqulleettiin dubaroon Maariyaam kan boqotte amajjii 21dha. Duuka bu'oonni gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos foon ishee awwaaluudhaaf gara Geetesamaaniitti qabatanii yeroo deeman Ayhuudonni ilma ishee du'aa ka'eera, amma immoo isheen hojii raajii agarsiisuuf miti jedhanii duuka bu'oota gargar bittimsanii yeroo kanattis ergamoonni Waaqayyoo foon haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam Ayhuudota harkaa fuudhanii jannata keessa kaahanii. Ji'a 8ffaa keessattis baatii Hagayyaa duuka bu'oonni Hagayyaa 1 kaasee hanga Hagayya 14tti subaahee qabatanii foon ishee gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos irraa fudhatanii kadhannaadhaan ishee awwaalanii. Sirna awwaalchaa kana irratti duuka bu'oota 12 keessaa tokko kan ta'e qulqulluun Toomaas tajaajilaafi bahee waan tureef ishee waliin wal hin argine ture. Haati keenya qulqulleettiin dubaroon Maariyaamis erga awwaalamtee booda guyyaa 3ffaa isheetti armaan olitti akkuma caqasame raajotaan raajiin akkuma dubbatamee fi akka ilma ishee jaallatamaa gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoositti kaate. Yeroo holbaatu Toomaas biyya lallabaa isaatii duumessaan fe'amee gara Yerusaalemitti yeroo dhufu ishee arge. Yeroo sanattis ka'umsa ishee duuka bu'oonni warreen kaan arganii inni kan itti hafe itti fakkaate eebbi natti hafe yookaan du'aa ka'umsa dubaroo Maariyaam hin arganne jedhee ni gadde. Dursee du'aa ka'umsa ilma ishee gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos osoo hin arginiin hafe. Amma immoo du'aa ka'umsa yookaan ol ba'iinsa kee osoo hin argin ooluufi jedhee ni gadde. Yeroo sanattis haati keenya qulqulleettiin dubaroo Maariyaam Toomaas ni jajjabeessite. Isaan alas ka'umsa ishee yookaan ol ba'uu ishee kan arge akka hin jirre itti himtee uffata ittiin awwaalamtee turte irraa murtee itti kennitee ol baate. Duuti Amajjiitti awwaalli Hagayyatti qulqulluun Toomaasis uffata haati keenya qulqulleettiin dubaroo Maariyaam isaaf kennitee turte sana dhoksee qabatee iddoo duuka bu'oonni jiran gahee duuka bu'ootaanis
haati keenya qulqulleettiin dubaroon Maariyaam subaahee gallee gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos foon ishee isaa hiyyootiidha yookaan isaa hiyyootiidha fidee nuuf kenne kabajaan ishee awwaallee jennaaniin Toomaasis deebisee duuti hamajjiitti awwaalli hagayyatti jedheen. Duuka bu'oonnis isaaf deebisan. Toomaas hin shakkini. Kanaan dura gooftaan keenya yeroo ibsametti du'aa ka'umsa isaa hamman tuqutti hin amanu jettee waan sirraa gahee beektaa? Ammas awwaalamuu haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam hin amanne jedhaniin. Qulqulluun Toomaas garuu duuka bu'oota qabatee gara iddoo awwaala haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamiitti isaan geesse. Awwaala haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam yeroo bananis ni nahani. Yeroo kanattis qulqulluun Toomaas na hin amantanii jedheen malee haati keenya qulqulleettiin dubaroon Maariyaam ol baateetti jedheeni. Yeroo isheen ol baatus ani biyya lallabaa kootii duumessaan yeroo dhufu wal argine. Mallattoodhaafis kunoo uffata ittiin awwaalamte kunoo jedheen. Duuka bu'oonnis eebbaa fi uffata ishee sana adda hiratanii gara biyya lallabaa isaaniitti deemani. Waggaa isaattis duuka bu'oonni walitti qabamanii du'aa ka'umsa kee Toomaas argee nutis eebba nutti hin hafin jedhanii hagayya 1 irraa kaasanii subaahee galanii hagayya 14ttis foon ishee gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos isaaniif kenne. Erga ishee awwaalan booda guyyaa sadaffaatti kaatee gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoosis ergamoota isaa waliin fi qulqulloota isaa waliin duuka bu'oota qorrobsiiseera. Yeroo sana irraa jalqabee barsiisa gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoosii fi duuka bu'oota irratti kan hordofame qulqulleettiin manni kiristaanaa Ortodoksii Tewaahidoo hojii duuka bu'ootaa fakkeenya godhachuudhaan akka duuka bu'ootaatti eebba duuka bu'ootaaf mul'atee fi gargaarsi haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam akka nurra buluu fi ni soomna. Akka mana kiristaanaa keenya Ortodoksii Tewaahidoo Itoophiyaatti soomiiwwan gurguddoo keessaa waan argamuu fi amantoonni hundi ni soomu. Soomni kun sooma eebbaa nuuf haa ta'u. Galanni Waaqayyoof, deessuu haadha isaaf, ulfaataa fannoo isaaf haa ta'u hanga bara baraatti. Ameen. Eebbi kadhannaan araarsummaan haadha ifaa haadha Waaqayyoo nurra oolee haa bulu. Ayyaanni ishee bakka jirru hundumatti nu haa qaqqabu. Waaqayyo gooftaan maqaa isheetiin duuka bu'ootota isaa akkuma eebbise duuka bu'ootota isaaf hundumaa ifa kan godhe nutis tokkoon keenya dubbii isaa hundumaa ifa nu godhe akka nu gargaaru fedhaaf jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Sooma dhiifamaa jaalala araaraa nuuf taasisuun fedhaaf jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Kadhannaan araarsummaan haadha keenya waadaa araaraa kakuu araaraa kidaanii mul'ati nurraa adda hin bahinii galanni Waaqayyoof haa ta'u hanga bara baraatti.